Kuramalo Karan manibagada esa Dakengal masajad jabisa Ta esena sababareta Dajjal marka irrike midani jallike bishani Konne sirranyale Orre sirrayale Dajjal marka irrike midani jallike bishani Konne sirranyale Orre sirrayale Saboota Kushatik jedhamanii yaamaman keessaa isa tokko. Kushatik eenyu jechuu dandeessu? Gosa namaa gara gaafa Afrikaa keessatti argaman afran keessaa isa tokko. Afran isaaniitis Kushatik, Omotik, Naayiloo Sahaaraanii fi Seematik. Oromoon gosa Kushatik kan akka Sumaalee, Affaar, Sidaamaa, Agaw, Beejjaa, Hadiyyaa, Kambaataa fi kan kana fakkaatan waliin damee sanyii namaa Kushatik jedhamu keessatti ramadama. Dhaggeeffatoota keenyatu waan gaafate seenaa Oromoo. Gaafileenis kan akkana jedhan. Tokkoffaan Oromoon akkuma namoonni tokko jedhan biyya alaatii dhufe moo asuma ture? Oromoon yeroo inni biyya isaa keessa socho'e yoomi maaliif karam socho'e? Oromoon Minilikiin kan gabroome hoomirraa jalqabeeti. Mormiin saboonni Oromoo diddaa gabrummaatiif agarsiisan hoo jira? Seenaa Oromoo keessatti miidhaan Oromoo irra ga'e guguddaan jira yoomi? Oromoon maaliif wayita dur gabroome? Oromoon sirna gadaatiin kan buluu jalqabe hoomirraa eegaleeti. Odaawwan beekamoo fi lafa seena qabeeyyiin kan fa'a. Garaagarummaan barreessitoota seenaa Oromoo kan biyya alaatii fi biyya keessaa maalinni kan jedhanii fi kan biraatis dhaggeeffatoonni keenya nu gaafatanii jiru. Gaafilee kana deebisuudhaaf hayyoota Oromoo kan seenaa mari'achiifnee deebii isaa barreeffamaan argannee jira. Kana malees kitaabban seenaa Oromoo irratti hamma ammaa barreeffaman gaggaragalchinee jirra. Deebii isaaniitis qabannee nu dhaggeeffadhaa. Yaada nuuf laadhaa kan beektanis itti dabalaa. Gara gaafii jalqabaa yoo deebine Oromoon biyya biraatii dhufe moo biyyi isaatu asuma kan jedhu. Oromoon diida'uun dhufne. Karaa gaafa Afrikaa kana namoonni yeroo jalqabaatiif jiraachaa turan Kushatik akka ta'an seenan ni mirkaneessa. Oromoon immoo Kushatik keessaa isa tokko akka ta'e wal naman gaafachiisu jedhu hayyoonni seenaa yoo ibsan. Gosa afran gaafa Afrikaatirra jiraatan keessaa bara hedduu warri turanii fi kan jalqabaa warri ta'an Kushatikii fi Omotiki. Gosti Oromoo hunda dura warra mul'atan keessaa isa tokko. Uumama namaa yoo laalle duraan dursine Afrikaa keessatti keessa'uu Affaarii hamma Keeppititti kan mul'atan jalqaba. Kuni arkeoloojiidhaan qoratamee kan mirkanaa'e. Kanaaf Oromoon eessaa dhufe kan jedhu ka'uudhaan qabu jedhu hayyoonni seenaa. Seenaa Oromoo mootummoonni Habashaa dabraa dabarsaa dhufan akka dhokatu afaanii fi eenyummaan isaa akka ifa hin baane gochaa turuu isaanii seenan ni mirkaneessa. Sababnis sabni kuni bal'aa waan turee fi mootummaa nurraa fudhata jedhanii waan sodaataniif nu jalatti buluu didaa yookaan gibira nu adda addaa nuuf kaffaluu dida jedhanii waan sodaataniif. Kanaaf seenaan ragaa qaba. Namoonni biyya alaatii dhufan biyya Oromoo keessa deemanii akka hin daawwannee fi seenaa isaanii hin barreessine gochaa turan. Dur bara 1839 akka lakkoofsa Awurooppaatti namtichi Kiraaf jedhamu tokko mootii Shawaa yeroo san ture Saahila Sillaaseedhaan akkana jedhan. Mee ka'eetan lafa Oromoo keessa deemee amantii kiristaanaa barsiisaa jedheet eeyyuma gaafate. Saahila Sillaaseen garuu akkana jedheen.
nama nyaatu nama ajjeesu jedhanii karaaf garuu ani isaan argee jira warra gaariidha jennaan mootiin suni egaa naan mormite biyya kiyya keessaa bahii jedhanii biyyaa baase jedha seenan. Karaaf garuu akka seenaa Oromoo dhoobatetti nafne gara Madaagaskar deemetoo achii ol qorachuu jalqabe. Kitaaba Missionary of Labor in East Africa jedhu barreesse. Seenaa Oromootis keessatti barreesse. Oromoon gama seenaa mataa ofii ifa ta'e wanni kaayachuu dadhabeef jedhu hayyoonni seenaa barreessuu fi dubbisuu barachuuf carraa waan hin argatanii fi afoolli isaa galmaa'ee hin teenye. Haa ta'u malee gaafii Oromoon eessaa dhufe jedhuuf si'achi ka'uu akka hin qabne hayyoonni lafa kaa'u. Egaa saba Kuushatik irraa fottoqee gadaa jalatti gurmaa'ee bara hedduuf naannawaa wadhakkaa kibbaa yookaan South Central iddoo bishaan gurguddoo argaman kan akka Haroo Walaabuu, Daawaa, Turkaanaa bira jiraachaa ture akka hayyoonni seenaa kun ibsanitti. Kana malees Baddaa Baalee, Sidaamoo bara hedduu jaarraa 16ffaadhaan dura jiraachaa ture. Karaa kaabaa bal'inni Oromoo eessa akka ga'u sirriitti beekamuu baatullee Kuushatikiif naannawaan baddaa haaraan turre. Laga Abbayyaa qabatee Marooyi, Nuubayaa yookaan Sudaan yookaanis Nuubiyya akka jiraachaa ture seenan ni mirkaneessa. Oromoon jaarraa 16ffaadhaan dura gadaadhaan akka bulaa turen himama. Oromoon kan biyya isaa keessa socho'e jaarraa 16ffaatti wayita gadaan afaan fi aadaa sirriitti cimsetti. Akka hayyoonni seenaa adda addaa barreessanitti Oromoon biyya isaa keessa olii fi gadi akka faca'uuf sababa kan ture tokkoffaan sababa keessaa yoo ta'u innis sabni Oromoo waan baay'achaa dhufee fi saawwi yookaan horiinis waan walitti baay'atee fi iddoo hanqatee fi lammaffaan sababa alaati. Sababa alaa kana immoo jaarraa 15ffaa fi 16ffaa jalqabarraa dhiibban kara lamaan waan itti baay'ateef ofirraa faccisuu fi dhiibbanis kan ture mootummaa kiristaanaa waan babal'ataa dhufee fi karaa biraatiin mootummaan islaamatis dhiibbaa irra bulchee jira karaa bahaatiin jechuudha. Wayita kana Oromoon kara kibbaa, kara Keeniyaa hamma laga Xaanaa, kara kaabaa hamma Haroo Ashangee iddoo amma Raayyaa fi Asaboot jedhamutti. Gara lixa biiftuutti immoo Suudaan hamma Roozaayiris hamma Tulluu Walal deemee jira. Karaa baha biiftuutiin hamma Harargeetii fi Hargeessatitti akka deeme seenan ifa baasa. Oromoon kara Wallootii fi Harargee deeme warra Baarentuu jedhaman kunis kan dhufe jedhu hayyoonni seenaa jecha barii aana yookaan gara barii aana jedhurraati. Kan gara Boroo hamma Tulluu Walal deeme immoo Boorana jedhamu. Kunis gara Boroo aana kan jedhurraa akka dhufe himama. Akka aadaa Oromootitti gulantaa Boroo qabatee kan taa'u hangafa. Quxusuun gara balbalaatti taa'a. Hangafaaf bakka abbaatti taa'a hangafti jechuudha. Quxusuun deemee iddoo biraa qabata. Achitti hangafa ta'a. Achi immoo quxusuun isaa ni deema. Haala kanaan itti fufa. Mootummaan Shawaa kan durii Manz, Bulgaa, Tagulat, Maharraa Beetee kan amma Shawaa Kaabaa jedhamu kana qabatee ture. Gargaarsa waldaa kiristaanaa Ortodoksiitiin Saala Sillaaseen Gondar irraa citee mootummaa tokko addaa ture. Oromoon eega faca'ee iddoo hedduutti hirame kana keessas mootota 5 yookaan ilmaan mancaa kaasuun ni danda'ama. Isaanis Jimma, Limmuu Inaariyaa,
geeraa gumaa gommaa turan. Tuulamni immoo kara kaabatiin mootummaa shawaatiin marfamee jira. Wallagga keessaa immoo mootota leeqaa naqamteetii fi leeqaa qeellam ni jiru. Wayita kana Harargee odaa bultumitti booranni gadaadhaan arsiinis gadaadhaan wallo mootummaa kiristaanaatiin wal makee raas aliidhaan akka durfama mootummaa yejjuu Oromoo uume ture. Wayti kunis wayita Oromoon qoodamee ture. Sahila Sillaaseen wayita nugusa yookaan mootii Shawaa ture bara 1813 hamma bara 1847 gosa tuulamaa kan naannaa isaa jiran isa kaan ofitti hawwatee isa kaan humnaan rukute. Tooftaa isaatiin warra fudhate Kiristinnaa kaasaa ture. Mootiin Sahila Sillaasee Ankoobar lafa teessoo godhatee eenyuyyuu caalaa saba Oromoo fixee jira. Yeroodhaa yerootti Oromoon Finfinneetii fi naannaa kanaa osoo isaan hin qophaa'in qawweedhaan fixe. Saawwa isaanii jalaa uffataa ture. Suuta humna Oromoo dadhabsiisaa dhufe. Tooftaan inni ittiin fayyadamaa tures loltuu ofii lafa Oromoo qabachiisaa Oromoota dursitoota kan ofiitiin bakka buusaa ture. Ankoobar Finfinnee aadaa namoota isaa hiriirsise. Seenaan wayita sangalmaa'ee dhabamullee Sahila Sillaaseen hamma Minilik caalaa Oromoo fixuun isaa hin oollee jedhama. Haayile Malakoot abbaan Minilik yeroo gabaabaadhaaf Sahila Sillaasee irraa taayitaa fudhatee ture. Teewodiroos Oromoo yejjuu hedduu gara Wallootitti fixe. Kunis hakaanis harka mure. Yohannis Islaama Walloo kan Kiristinnaa ka'uu didan loltoota itti ajajee hedduu isaaniitti fixe. Wayita san Raas Mikaa'el abbaan Iyyaasuu dirqamaan moggaafamee ture. Wayitii kanatti humna Oromoo cabsanii turan. Teewodiroos Shawaa akka gadi hin dabrin seenan kan himu. Haa ta'u malee Minilik Shawaadhaa fudhatee bara 1855 gara biyya isaa deebi'e. Minilikis haala mootii ittiin ta'an eegaleen je'een booda badee Wallo dhufe. Wallotti wayitii san mootii kan turte Oromtitti Warqituu turte. Warqituun Minilik dhoksitee gargaartee gara Shawaa isa deebifte. Haa ta'u malee booda galata kan irraafate ganee kan ishii balleesses isuma. Walganuun kun duruma jiraayii. Warqituun wayita san baay'ee cimtuu akka turtes seenan ni addeessa. Bara 1865 irraa eegalee Minilik eegamootii Shawaa ta'ee Oromoodhaan tolle. Oromoota Finfinnee ni rukute. Namoota jajjaboo turan ni qabate. Jalqaba warra abbichuu kan ture goobanaa qabatee isarraan warra gadaa wayita san turan kan akka Cangaree, Tufaamunaa, Gullallee keessas qabate. Isaan kana wayitaa baalabbaatummaa kenneef jechuudha taayitaa. Goobanaa Raaccee dippiloomaasii yookaan namoota waliigalteen amansiisuudhaan dandeettii akka qabu himama. Oromoota sossobee homtuu lafa keessanis aadaa keessan isin jalaa hin tuquutii akka warra biraa isinirraa dhowwuuf Minilikiif bulaa jedhee amansiise. Goobanaan piroopagaandaadhaan jabaa ture jedhama. Kana qofaa miti. Goobanaan lolattis baay'ee cimaa akka ture himama. Bara 1882 Goobanaan dursaadhaan lola Minilik Goojjaam waliin adeemsisee ture irratti lola Hambaabotitti Takla Hayimaanoot booji'ee ture Goobanaan. Haa ta'u malee Goobanaan Wallaggattis lola hiriirsisee ture. Isaan gabrummaa didan yookaan kan gabbaruu didan. Iluu Abbaa Booraa Jimmaa fi Leeqqaatti Horrootti lola bane. Minilik bara 1870 amma bara 1898 otuma Yohannis jiruu humna Oromoo cabse. Ankoobar gara Inxooxxoo dhufe. Goobanaan osoon jiru ta'ee Minilik hin jiraatu jedhu seenaa beektonni. Garuu Goobanaadhaaf seenan akka hin barreeffamin himama. Minilik Oromoo keessaa loltuu nafxanyaa hidhatte bobbaasuu jalqabe. Raas Daargee gara Arsii ergee Aannola irratti bara 1886 Oromoota hedduu harkaa fi harma mursiise. Wanni nama dinqu Minilik Arsii cabsuudhaaf yaalii wayita jaha adeemsise jedhu hayyoonni seenaa. Dursaa Arsii roobaan wayita san Minilik kirkirsee ofirraa dhowwaa turuusaatis seenan ni ibsa. Haa ta'u malee meeshaa waraanaa waan waliin madaalleef dhumarratti mo'atame.
Minilik gara Harargeetitti yaalii irra deddeebi'ee godheen Calanqoorratti bara 1887 Oromootaaf Harar baay'ee fixuusaa seenan ni addeessa. Haa ta'u malee garuu Minilik duulli inni dura gara Calanqoo ergee ture tokkoyyuu hin deebine jedhama. Itti deddeebi'eet miidhe malee. Gara Haraatti kan ergamanii turan keessaa Raas Walda Giyoorgisii fi Raas Makonnin turan jedha seenan. Otolle ulencha beekana bakka dancabu beeka irra kunne malee seenaan hiyyeessan qabu. Otolle ulencha beekana bakka dancabu otolle ulencha beekana bakka dancabu beeka irra kunne malee seenaan hiyyeessan qabu. Gabrummaa Oromoon callisee akkam fudhatin seenan lafa kaaya. Arsiitti akkasumas Wallaggatti ilmaan Leeqaa Gobanaa ari'anii deebisan. Wayituma san Gobanaan Wallagga deemee Gondee Kuusaa waliin Ayiraa Gullisootitti wal beellaman. Gobanni qawweedhaan Gondeen fardaa fi eeboo qofaan. Osoo lolliin jalqabamin halaalumaa rasaasan gareen Gobanaa nama kuffisuu jalqabe. Rasaasa waan isaa waan hin beekneef Gondeen lakki yaa Gobanaa dhaamsan nama ajjeesuu kana nuti hin beeknu jedheen jedhama. Gootonni Oromoo waytasanii tokko lamaa miti. Abishee Garbaa tokko lamaa miti. Abishee Garbaa Goojjaam qaanessee akka deebises seenan hin daganne. Oromoon gadaadhaan bulaa kan ture jaarraa 16ffaadhaan dura akka ta'e beekama. Oromoon odaatti bula. Odaawwan bebbeekamoo keessaa Odaan Nabee, Maccaa fi Tuulama Oromoota wayita sochii jalqabe bara 1522 dura duukam gara naannaa Cuqqaalaa kan jiru. Odaan bultum Harargeetti, Odaan roobaa Baaleetti, Odaan bulluq Horroo yookaan Wallaggaatti, Odaa Bisil karaa Ijaajjii Shawaatti Bisil Osolee yookaan Xuuxee Bisil kan jedhamu, Odaa Makkoobilii gara Tulluu Walal Wallaggaa dhiyaatitti kan itti bulan turan yoo ta'u, lafa seena qabeeyyii seera itti tumamu warri abbaa gadaa jechuudhaan gumii gaayoo Booranatti dhaddacha hin dagatamne. Kana qofaa miti odaawwan naannoo keessanitti kan beektan nuuf barreessaa yookaan nuuf bilbilaa. Seenaa Oromoo barreessuu irratti garaagarummaan barreessitoota biyya keessatii fi biyya alaa yoo laallame kan biyya keessaa seenaa Oromoo kan barreessan afoolaa fi barreeffama adda addaa walitti qabuudhaan yoo ta'u kan biyya alaa immoo barreeffama irratti hundaa'uudhaan tokko tokko afoola irratti ni hundaa'u. Kun waanuma barreessitoonni Habashaa dur barreessan garagalchan. Warra seenaa Oromoo barreessan keessaa Ulaandoorf Haayila Sillaasee gammachiisuuf jedhanii uummanni Oromoo guddina biyyattiitiif bu'aa tokkollee hin buufne jedhanii barreessuun isaanii kan nama gaddisiisu. Dhaggeeffattoota seenaa Oromootiif gaafii ka'e kanaaf barreeffama kana qopheessuuf gargaarsa guddaa kan nuuf laatan Yuunivarsiitii Finfinneetitti barsiisaa seenaa kan ta'an Dr. Tasammaa Taa'aa maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin guddaa isaan galateeffanna. Kitaabban akka wabiititti itti fayyadamnes kan akka Baakistar Boorana of Kenya jedhee barreesse Boorana Keniyaa jechuudha. Harbert Lewis Monarchy of Abbaa Jifaar mootummaa Abbaa Jifaar jedhee kan barreesse keessatti Buckingham fi Huntingford Some Records of Ethiopia galmee Itoophiyaa jechuudhaan Being and Becoming Oromoo hayyoota biyyaatii fi biyya alaa hedduun kan barreeffame. Muhammad Hassan kan barreesse The Oromo of Ethiopia Oromoota Itoophiyaa jechuudhaan Asaffaa Jaalataatii fi kan birootis guddaa isaan galateeffanna. Haa ta'u malee seenaa Oromoo addunyaatti bebbeeksisuudhaaf warra carraaqan keessaa Asmaroom Laggasa Gadaa jechuudhaan kan barreesse Ludwig Kraft Missionary Labor in East Africa, Antoine Dabadii
on the Oromo jechuudhaan Salviak the Oromo of Harar jechuudhaan seenaa Oromoo bebbeeksisuuf carraaqanii jiru. Dhaggeeffattoota barreessitoota kitaabotaatis ta'ee hayyoota nu gargaaran hundaa maqaa keessaniin guddaa galateeffannaa. Isinirraa immoo bilbilaanis ta'ee xalayaadhaan seenaa naannoo jiraattanii akkasumas kan dhiyeesse kanarratti yaada yoo qabaattan nuuf ergitan jennee eegganna. 1020 nuuf barreessuu 713367 irraan deebi'a. 713367 guyyaa hojii dhimma kanarratti nuuf bilbiluu hin dagatinaa. Har'aaf nu haa ga'u. Become become san pure